السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هردفتوني أورومو تيج توتوريال الحمد لله هن نغكوت نغيني كي هنجال الله هن كبجادا بك جرتن مرس نغو دعوتن كي فيديو راكن كيسatti haala feesbuukii keessan eeyyama keessan malee namni biroodaa gonkumaayyuu seenuus cabsuus hin dandeenyeen isin barsiisu yoo atta imeelii feesbuuk keessaniitiif paaswoordii feesbuuk keessanii qabaatellee beekallee eeyyama keessan malee gonkumaayyuu seenuu hin dandeenyeen isin barsiisu egaa daawwattoon kiyyaa viidiyoo kana laayik sheer godhaa jechuudha laayik fi sheeriin keessan hedduu takku nu jabeessa jechuudha kanaafuu viidiyoo kana laayik godhaadha amma gamanumaan haala feesbuukii keessan kana eeyyama keessan malee gonkumaayyuu namni biroodaa yoo atta imeelii fi paaswoordii keessan illee qabaate seenuu hin dandeenye godhachuu dandeessanitti isin dabarsa yookiin isin barsiisa gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenya faarootaatan baga nagaan nuuf ta'echaa chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatanaadha yeroo sabskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda ool ka jettoon irra kaayyadhaadha barumsi keenya isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha barumsaan garaadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee koomentii jalatti nu barreessaadha egaa gamanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira hayyee daawwattoota kiyyaa feesbuukii keessan eeyyama keessan malee namni biroodaa gonkumaayyuu seenuus cabsuus akkasuma imeelii feesbuuk keessaniitiif paaswoordii feesbuuk keessanii yoo qabaatellee yoo beekallee haalli akka seenuu hin dandeenye itti godhachuu hin dandeessan jechuudha feesbuuk keessanii galtanii sarara sadii kanarratti kilikni gootu as jalatti siiting and privacy kilikni gootu siiting kajoon kilikni gootu ammallee paaswoord and security kajoon kilikni gootu ammallee as jalatti use two factor authentication kajetu irratti kilikni gootu ammallee text message cms kanarra keessu ammallee continue kilik gootu ammallee lakkoofsa bilbila keessaniitti guutan jechuudha isin galee haala kanaan lakkoofsa bilbila keessanii yeroo isin gaafate lakkoofsa bilbila keessaniitti guutan jechuudha hayyee daawwattoota kiyyaa yeroo haala kanaan lakkoofsa bilbila keessaniitti guutan jechuudha as jalatti confirm kilik gootu achi booda paaswoordii isin gaafate jechuudha paaswoordii feesbuuk keessaniiti achi booda continue kilik gootu achi booda obsaan eeggatu xiqqoodha achi booda haala kanaan koodii isin gaafate jechuudha koodii tana risaalaa jechuudha bilbila keessan irratti isin erga jechuudha shari'aa keessan irratti jechuudha koodii bilbila keessan irratti isin dhufsan itti guutan jechuudha nama koodii itti guutu saddeet duwwaa tokko shan saddeet achi booda continue kilik gootu achi booda obsaan eeggatammaasi hayyee daawwattoota kiyyaa achi booda haala kanaan isinii fida achi booda as jalatti danii kilik gootu hayyee daawwattoota kiyyaa amma booda jechuudha egaa haala kanaan bilbila keessan irratti hidhatanii jechuudha abbaan fedhe yoo atta imeelii feesbuuk keessaniitiif paaswoordii feesbuuk keessanillee beekallee cabsuus hin danda'u seenuus hin danda'u jechuudha haala kanaan feesbuuk keessan akka namni gonkumaayyuu seenuu hin dandeenye godhachuu dandeessaniin isinin jaa egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jettan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadha asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf hariiroo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun tuqatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kan namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadha barumsa birootiin goltu deebinutti waan hordoftaniif galatooma